Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni maatii chaanala kootii irraa akkamitti akka bilbila nama tokko isinii bilbila keenya irratti dhaggeeffannu isinitti agarsiisa. Kooddii mataa sadii qaba. Isa dura garuu lakkoofsa chaanala kiyyaatiif haala taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan akka hiriyoota keessan biraan ga'uun naaf godhaa isiniin jedha. Kallattumaan gara jalqabuutti seenaa jechaadha. Jalqaba irratti bilbila keenya akka qabameeru ilaaluudhaaf mallattoo urjii erga mallattoo riqichaa 61 mallattoo riqichaa erga gashinee booda daawwallaa jechaadha. Bilbilli keenya qabameera moo hin qabamne jechuudhaaf hin ilaallaa jechaadha. Call forwarding jedha. Voice is not forward. Hundumti isaa hin qabamne jechaa jira jechaadha. Erga hin qabamne ta'e bilbila nama tokko immoo akkamitti keenya irratti hin hasa jedhu kallattumaan gara bilbila nama sanaa bira nu geessaa jechaadha. Kana hundaa kan goon bilbila nama sanaa irrattidha jechaadha. Bilbila nama sanaa erga fuunee bilbila isaa irratti kooddii kana gashinaa jechaadha. Kooddichis jalqaba mallattoo urjii erga gashinee 61 erga gashinee mallattoo urjii ammas daballee gashinee bilbila nama sanaa irratti bilbila keenya gashinaa jechaadha. Amma fakkeenyaaf bilbila koo siimii tokkoffaa siimii lamaffaa irratti hidheen isin agarsiisaa jechaadha. Amma akkuma argitan bilbila koo gashaan jira jechaadha. Akkuma argitan bilbila koo erga gashee mallattoo riqichaa erga gashee nan daawwalaa jechaadha. Akkuma argaa jirtan kana bilbila nama sanaa irratti erga daawwalee bilbila koo irratti hidhameera jechaa jira jechaadha. Registration was successfully jechaa jira jechaadha. Akka qabameeru cheekii gochuudhaaf mallattoo urjii mallattoo riqichaa 61 erga gashinee mallattoo riqichaa erga gashinee daawwallee ilaallaa jechaadha. Bilbilli koo qabameera moo hin qabamne isa jedhu bilbilli kiyya lakkoofsa kana irratti voices call forward kan ta'eeru bilbila kana irratti call forward ta'eera jechaadha. Namni kun dhaggeeffachuu danda'a jechaadha. Erga akkaataatti bilbila nama sanaa irratti hidhamuusaa barree akkamitti immoo irraa kaasnasa jedhu jalqaba irratti irraa kaasuudhaaf immoo mallattoo riqichaa 2 erga gashinee 61 erga gashinee mallattoo riqichaa 1 erga gashinee hin daawwallaa jechaadha. Akkuma argaa jirtan kana irraa kaasaa jira jechaadha. Call forwardingis every sure was successfully jedha. Irraa kaasuun keessan milkaa'eedhaan hojjechaa jira jechaadha. Akka kanaatiin bilbila nama tokko bilbila keenya irratti hiine dhaggeeffachuu dandeenya jechuudha. Garuu kun hundi kan ta'u bilbila nama sanaa irratti ta'uusaa hin dagatinaa isiniin jedha. Bilbila nama sanaa irratti kooddii gashitanii bilbila keessan erga gashitanii keessan irratti hidhuu dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya galatoomaa isiniin jedha. Warreen chaanala kiyyaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaa isiniin jedha.